Economy galii guddaa bakirraa arkatoo hajiraatu taate ummanni keenya achi gabba haafal madhaadha diina firraa baasaadha gabbaatee haafal mattu Dirreedawaa keessatti mucaa mana poolisii galchanii biiroo poolisii keessatti miti akka horiitti tanqalan. Yoo yaa harka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaan keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo guyyaadhaan nu bira qabannee isiniif dhahannee jirra odeeffannoo keenya keessa godina Arsii Bahaa Aanaa Siree keessatti waraanni bilisummaa Oromoo itti fufiinsaan duula cichoominaa kaayoo diina haleeluu beeksisaa jira. Lixa Harargee Aanaa Ciroo keessattis waraana mootummaa Itoophiyaa hedduu adabuu isaa waraanni bilisummaa Oromoo lixa Harargee beeksisee jira. Godina Salaalee Aanaa irratti namoonni hedduun jumlaan hidhamu osoo mana murtiitti hin dhiyaatiin baatiiwwan hedduu lakkoofsisuu jiraattonni naannichaa dubbatanii jiru. Lubni Balaay Mokonnin hidhaa cimaa fi mallaqaan akka adabaman manni murtii olaanaa federaalaa itti murteesse. Ammas irra deebuudhaan harka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna kun hangafoota oduu keenyaa ta'uu kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroos qabannee isiniif dhahannee jirra. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraaybii godhan sabskiraaybii gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaatii gara odeeffannoo keenya bal'inaatti isin dabarsina isinis hamma xumuraan faana turan affeerraa keenya. Lubni Balaay Mokonnin hidhaa cimaa fi mallaqaan akka adabaman manni murtii olaanaa federaalaa itti murteesse. Manni murtichaa ramaddii lidataa dhaddacha sadaffaa dhimma ayyaakkoota malaa maltummaa dhaddacha har'a ooleen luba Balaay Mokonnin investimentii qonnaa irratti kan bobba'e Iyyaasuu Indaalaa hojii kominikeeshinii irratti kan bobba'e Barakat Mulgeetaa fi Alamganaa Saamu'eel akkasumas hojii gaggeessaa Nimoonaa Waaldaa daldala dhuunfaa irratti itti gaafatamummaan isaanii murtaa'e Abarraa Margaa irratti himannaan baname ilaalamee jira. Himatamtoonni ajaja kafaltii kamuu otoo hin kennamin himatamtootaaf kafaltii gargaraa akka raawwatuuf sanada kafaltii sobaa doolaara miiliyoona 6,50 karaa himatamaa tokkoffaan baankiif dhiyaachuu eeruun himatamtoonni lamaan hojii malaammaltummaa goomsaa cimaan himachuun ni yaadatama. Haaluma kanaan himatamaa tokkoffaan luba Balaay Mokonnin hidhaa cimaa waggaa 5 fi mallaqa birrii 10,000 akka adabaman himatamtoonni lammaffaa fi sadaffaan ammoo tokkoon isaanii hidhaa cimaa waggaa 3 fi baatii 3 akkasumas birrii 3,000 akka adabaman manni murtii federaalaa itti murteessee jira. Godina Salaalee Aanaa irratti namoonni jumlaan hidhamanii jiran osoo mana murtiitti hin dhiyaatin baatiiwwan 7 oliif mana hidhaatti dararamaa jiraachuu dubbatan. Akka namni odeeffannoo kana nuun ga'e jedhutti dargaggootaa fi manguddoota lakkoofsan baay'ee ta'anitu mana hidhaa kana keessatti dararamaa jiru jedhe. Waajjira poolisii fi manneen hidhaa magaalaa Adaree guutee mana barnootaa adda addaa keessatti hidhamanii jiraachuus kan dubbatu namni kun namoonni hedduun hanga baatii 7 mana hidhaatti osoo hin dhiyaatin jiraachuu kan hime namni kun qabata waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuudhaan hidhamanii jiraachuu dubbatee jira. Godina Arsii Bahaa Aanaa Siree keessatti waraanni bilisummaa Oromoo itti fufiinsaan duula cichoominaa kaayoo diina haleeluu beeksisaa jira. Amajjii 30 bara 2025 gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa diina yeroo dheeraaf uummata nagaa hiraarsaa ture. Halkan idaa amajjii 29 Aanaa Siree ganda Qicalee keessatti kaampii loltoota mootummaa Itoophiyaa itti marsuudhaan nama hedduu du'aaf maduudhaan adabu kaampicha keessaa baqsiisee meeshaalee waraanaa hedduu dhuunfachuun kaampichas guutumaan guututti abiddaan barbadeessuu injifannoo gurguddaa galmeessinee jirra jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo godina Arsii Bahaa Aanaa Siree beeksisee jira. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo lixa Harargee Aanaa Ciroo keessatti waraana mootummaa Itoophiyaa hedduu du'aan adabu dubbatee jira. Amajjii 30 bara 2025 godichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Bahaa kaleessa amajjii 29 bara 2025 tarkaanfii leellisaa waraana mootummaa Itoophiyaa irratti fudhateen lixa Harargee Aanaa Ciroo Araddaa Tuffaatii keessatti injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota mootummaa Itoophiyaa 14 ajjeesee 19 madeessuu isaa beeksisee jira. Oromiyaa keessatti mirgi namoomaaf marfamee fi shororkaa humnoota nageenya mootummaa jala jira jedhame. Malli to'annoo nageenya mootummaa Bilisiginaa kan bara adda dimokiraataa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa irraa baay'ee jallataadha kan jedhe gabaasichi sirna Bilisiginaa jalatti uummata miidhaa kan jiru milishaa fi gaachana sirnaa qaamota jedhamanidha jedhe.
Milishaan caasaa nageenyaa mootummaa bara bulchiinsa dargii keessa eegdota warraaqsaa jedhamuun hundeeffaman sirna bilisiginnaa jalatti bara 2021 keessa waajjira bilisiginnaa hundeeffamuun lakkoofsi isaanii heddummachuun aangoon bal'aan kennamuu fi uffanni isaanii dirqamaan uummanni akka bitu taasifamee jira jechuudhaan gabaasichi ibsee jira. Gochaan sirnaa ammoo sirna bilisiginnaa tiksuuf labsii bara 2022 hundaa'ee Oromiyaa keessatti miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu gabaasichi ibsee jira. Sarbama mirga namummaa Oromiyaa keessatti raawwatamuuf qaamni kunniin adda dureedha kan jedhu gabaasichi hawaasni idil addunyaa mootummaa Itoophiyaa dhiittaa mirga namummaa raawwataa jiru osoo arguun cal'isee ilaaluu hin qabu jedhee jira. Akkasuma uummanni Oromoos cal'isee ilaaluu irraa ofirraa ficcisuu wayya jechuudhaan kan dubbate gabaasichi dhimma kanaan wal qabatee yaada nama tokko qabannee isin dhiyaannee jirra. Gara yaada namaa sanitti isin dabarsina. Ani Oromoodha hojjette walajjeesuu dhiisitooyi mee Oromoo kabachiisa tokko taatu Oromoon tummee tokko taatee ofaa kabachiistu. Sumaaleen mee har'a viidiyoo argee waan isaan godhan daa'imti xiqqishu Oromoo daandiirra ariitee daa'ima daandiirra ari'u jaarsillee jaartinillee mootummaa poolisii warra Sumaaleetillee Oromoo olii gadi ari'anii daandiirra barahaa keessa ari'u ajjeechaa saree maraattu duroo Oromoon akkasitti ari'ee ajjeesuun beekan. Akkanatti saba hunda gadi yaasanii too albeedhaan waraanu magaala keessatti jaartii dullatti waraanu magaala keessatti akka sabaatitti Sumaaleen gadi yaatatu. Dirree Dawaa keessatti mucaa mana poolisii galchanii biiroo poolisii keessatti miti akka horiitti tanqalan. Arsii keessatti ilma namaa ajjeesanii guyyaa 9 bulchanii miti. Amaarri mucaan Amaaraa ijoolleen Oromoo osoo bira jirtu viidiyoo waraabaa turte makkalaakaani mucaa Oromoo Boorana keessatti lapheerra dhaabbatee saanjaa afaanitti galchee qaama saalaa irraa mure. Amaara gurbaa sun Gojjam keessatti dhalate bukkeerra deemanii kolfaata viidiyoo waraaban ijoollee Oromoo qulqullu. Oromoo irraa rakkoon hedduun gahaa jira. Oromoo irraa rakkoon hedduutu gaggahaa jira. Fakkeenyaaf naannoo Sumaaleetti illee Oromoo irra gahaa jira. Itoophiyaa keessatti illee Oromootu miidhamaa jira. Wantoonni kunniin Oromoo irratti kan raawwatamaa jiruuf Oromootu sodaateeti moo Oromootu waan kana ofirraa deebisuu dadhabeeti moo akkam jettanii akka nama tokkooti. Somaalaan ammaan tana jijjiga gartee jirti. Jijjiga Dubaay xiqqoo fakkaatee jirti. Jijjiga jechuun baha biiftuutiif ekonoomii galii guddaa bakkirraa argatu yoo jiraatu taate uummanni keenya achi. Arti sheekhi meeshaan seentii achi meeshaan seentii si galtee bakka qulfiit arraanta namaan fakkaate jijjiganii beektaa. Bar jijjiga Dubaay fakkaatti bari nagaree Somaalonni biyya Somaaliyaa Mogadishoo hundi maqaa Somaaliyaa Itoophiyaatiin lafa san qabatanii jaarratanii. Dirree Dawaa tana keessatti Somaaleen aadaa si uffattee gabbaatee baandiraa Somaaliyaa guddoo fi baandiraa Ugaadeen wal cinaa keessatti irra dhiichisaa jirti bar. Wanni jechaa jiru nuti. Isaantu if godhe gabba haafal madhaadha diina firraa baasaadha gabbaatee haafal mattu biyya namaa deetee bakka sagaraa qotturraa qe'ee abbaa siisirratti habaratee baroomsa fiteef lakkii qe'een tunnaan maltee jee diduu qaba odoo isaan hujii hin qabaanne ijoolleen teenya baroomsa fixee Somaaleedhaa fi Amaaraatu biiroo keessa jira. Sigaltee teenya hoo haadhaa fi abbaa kiyyaan jiraachise jettee haadha irratti mana fa'aa gurgurtee taallii biyya dhumaa jirti. Irra guddaa ijoolleen teenya taa'aa argeedha. Sigaltee maaliif hin falmanne warra mana isaanii dhaalaa jiru kana warra qe'ee isaanii lafa isaanii qarshii 500tti kaan immoo humnaan irratti diigaa jiran kan lakkiin irratti hin diiduu jee kan isaan irratti mana isaa diigu sun maaliif qabanii halkan sammuu isaa maan diine. Takka Tigireetu hudduu jala isin garafa hoggu takka faannoo basmaam jee isin qala isin ilmaan Oromoo hoggu takka immoo Somaaleetiitu ableen isin giddiree 5 bakka takkatti isin rashanaa jira jechuudha. Mootummaan humnaan dhufee as dhiiraatitu qeessaa kabachiisa. Abiyyiillee onni akka inni horatu ka godhe isin sodaatu baqattaa jirtu tanaadha. Yookaan immoo haa isin xaraganii warri humna qabu haa jiraatu. Bakka dhiirummaa isin garsiisaa jiran. Dhiira taanaan falmachuu sodaattuu taanaan iyyuu miidiyaarra wahuma lama. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 17ffaa gaggeessan obbo Biraanuu Adeeloo Komishinii Olaanaa Komishinara Mirga Namummaa Itoophiyaa taasisuun muudamanii jiru. Obbo Biraanuun sirna kakuu raawwatanii jiru. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya odeeffannoo guyyaadhaa qabanne isiniif dhiyaanne kan maangoolamni jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya guddaadha yaada keessan gara komantiitiin nuuf kenna waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.